Kuna dawaadha. Maqaan isaa. Naafi anam hedduu jarjareera. Farda kana yaabuudhaan gulusiisuudhaaf. Ani ammoo hedduu sodaatu jira maammi. Ayyee kuni maali maqaan isaa? Raas. Kanaafuu biyyi keenya naafi. Biyyi keenya leejendiidha. Leejendii kana yaabbachuu fedha. Naafi biyyi keenya farda wajjin seenaa guddaa qaba. Gaafa waraan aduwaadha. Gaafa uummanni biyya keenya tokkummaadhaan walitti bahee diina biyyarraa balleessu san fardi kunniin gahee guddaa qaba. Sirrii. Maqaa isaa magaafa laaltu Solumarraallee kan dhufe aduwaadha. Akkasii maqaa isaanii san irraa moggaasan. Kanaafuu seenaa biyyoota hedduu keessa fardi kaayyoo gahee qaba. Laala akka bareeda. Laala. Nama jechuun wanti hin jedhuufi barataadha. Barateera. Amma yoo kottu jedhee aman. Bareedu. Jechuun halluun isaa bareeda. Bakka akkana fudhadhan. Akkana fudhadhu bakka. Kamiinuu kennita filannoodhaan moo? Akkasii. Okay. Kanaafuu fardi keenya meetii amma farda keenya nuu kenniti. Gara dirreetti haa baanu nuti. Paarkingii keessa jiran kunniin baay'ee. Haga yaabbannu amma paarkingii keessa jiran. Paarkingii keessa jiran. Paarkingii keessaa baasnee